Ya salale biya gotichi darare manakin Usman Kot Kota Sheikh Usman Ya Yo kam jirtan hordoftoota Tolcha Hussein jirtu jajjabaattu Kootu Usman maal lagaa jirta kootu man itti gaafataa jira hagi la ijoollee teennaa daangaa Ameerikaa warri Ameerikaa nu sifattanii daangaa Ameerikaa gubbaa jirra ma andai tu rambe itu ma dai tu rambe itu ya andai tu wallahi lazim amma galana isina gartan kana galana addunyaa irra sadarkaa guddaa qabu hi guys kuna baamane ta abba amane kiyya daaki bishaan gartani abba amane bashannansiisuudhaafi bay abban biyya kaasi manguddichi akka raahessuufi wanti tolchaan hin goone hin jiru manguddicha waliin daangaa Ameerikaa gubbaa jirra akkuma beekamu bakki nu dhaqne biyyi nu dhaqne Kanaadaa naannoo daangaa Ameerikaatiin amma kilootiin New Yorkiin achi ilaalaa jirra garuu lafti qabbana waan taateef baay'een arguun hin danda'amu Ameerikaa isin laalchisa amma daangaa Kanaadaa gubbaa jiraani Ameerikaa isin laalchisa warri Ameerikaa warri New York jirtu yaa qarqarri kun galaana kanaan gamatti Ameerikaadha mobaayila qabachuu dadhabee qabbanarraa galaaviin qabu egaa Ameerikaan kinootii gamasanii amiin hojiitti illee deebi'a hojiittiin deebina biyya haroo gaafa dhuftu wanti hundi haaraa wasitti ta'a haga wanta hunda sirreeffattu dirqama obsuun gaariidha egaa kaakinooti qoosaa miti wallahi gabni suni Ameerikaadha jechuudha nuti amma Kanaadaa keessa jirra gabni kun immootu Kanaadaadha kun amma biyya nuti jirru biyya nu keessa jirru jechuudha bakki isin dubatti agartan kuni Kanaadaadha jechuudha abbaa amaane jira kinooti Faatimaan takkasi gaafatti ilaala abbaa amaane ina abbaa amaane akkatti jiru as ilaala qabbanni kotto qabbanni kottoomsee jira abbaa amaane abbo Siraaj ibni kuni amma Kanaadaadha ka amma nu keessa jirru ka duuba kiyyatti agartan kuni Kanaadaadha la ilaha illallah qabbanaaye asiin immootu gamni suni Ameerikaadha fincaayaa kan agartanii fincaayaa guddaa bishaan agartanii miti eeganni ga'u waatu tari daaki na godhaa jira daakkaa kan akka malee jaaladha gabroota rabbii egaa ka akkana jirra warri na iyyaafatan guddaa galatooma warri gara hojii deebi jettanii sin deebina gara hojii deebi'uun shakkii hin qabu garuu qabbana kan agartanii qabbanni akka malee maashaallah assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh Amin. Me namni bishaan kanatti dhufee na wajjin tareedaa ku jira yaa jamaa. Yaa sabab bishaan kun guddinni isaa baay'ee nama ajaa'iba. Baay'ee nama ajaa'iba. Gabni sun Ameerikaadha. Gabni sun Ameerikaadha. Awaashi miti bakkitooni. Gade so awaash akkana ta'e maali agartaniiti cabbiin akkatti fuularratti nama bu'u cabbiin silkii harkaan qabu dadhabee jira wallahi akka malee qabbanaaya akka jedhu bara teeknooloojii kottu jaarsana suuraa nu kaas in kaana kottu Saida in dhufta anka jedhu bara teeknooloojiin akkatti babalatiin san jaarsana anam wallahi kinoti harka mobaayila qabuun kanaan jechuudha mobaayila kiyya darbu ka'e bara teeknooloojiin hin guddatiin sanii no duro horii namni akkaitti naannoo kana jiraataa ture ya
jiraata faranjii waa waa dadhabdi. Abbaa maanii kiyya baga jiraattee baga rabbi umurii si kaayee jetti takka. Jaalallee tidha duraanii. La ilaha illa qabbanni dhiiroo gammoojjii Masrii san keessaa baaneen beeytanii nuti. Masriin akkasiin itti qabbanoitu ituun beeytanii laga guddaa. Wallahi abbeeroo Tiraamp jirra ishii. Tiraamp hin jiru waramma. Beedan. Warri ministeera. Dhagaa maal kun? Gocha suuraa as deemnee kana. Ila suuraa achitti kana qoy. Wanni isaan gubbattee mallee daawwachiifnani. Gamni kun Kanaadaadha. Ameerikaan jirru lakki. Nu amma Kanaadaa keessa jirra. Eessa jirra? Matammaa fi Gallabaatiin. Jechuun maal isiniin jedhu namni hedduun matammaa fi Gallabaatiin hin beeku warra karaa Suudaanii saniin baqatee dhufe san malee. Mooyyaalee Itoophiyaatii fi mooyyaalee Keeniyaa. Mooyyaalee tana xiqqoo namni hin beekaa. Tiraamp keenya dhiisaa konkoota jedha Abdii Mudee. Abdii Mudee shirri isin Tiraamp irratti dalaydan waan akkatti bira darbamuuti seenaa wal gaafanna guyyaa tokko. Manguddicha ariitanii Feesbuukaa fi Yuutuubii Tiwiitara irratti cuftanii dirree hunda ofii dhuunfattanii admalee Tiraamp amma kinootii aarii keessan wiskii qamaqqamaa jirti manatti galtee viillaa isii keessatti. Abdii Mudee laga kana beeytaa bakka kana dhufte afuuffata sana gartanii abboo utaalii daakina godhaa jira. Abdii Niiyorkiin jirtaa? Yoo Niiyorkiin jiraatte si argaa jira. Daangaa Niiyorkii irra jirra. Abbaa malee waan jettu tolchaan jaartii fuudhee. Ati ganaa si Ingiliidha. Baakki faranjii yoo Kanaadaa na fidi sitti heerumaa. Achumaa rabbiitiin leessi taa'u isa. Bakkuma jirtutti itillee deessitti ta'uu isu jedhi. Achuma itillee si taa'u isu giifti. Aamin abdii kiyya aamin. Yaa boo akka wajji jiraattan bada Abdii Mudee laa ilaa harkina irratti du'ee jira wallaahi. Maa akkatti qabbanaasa? Yaa rabbi jaartii tiyya takkaa yerootti dhiisee dadhabinaa fidi. Dullumaan gargar gallee bar. Hin muxanne mee namni kun laala. Muxateera kirootii amma waxxaatii fakkaateera. Waxxaatu artiistii miti joornaalistiidha. Aloo lammi. Ayi saamee qache amma alitti isaatii beeka. An halkanii fi guyyaayyuu addaan wallaalee sa'aatii maalitti yaadadha jedheeti geeftii tiyya. Daangaa Ameerikaa kana nu fide. Isin biraa ganama moo galgala? Amma nu biraa sa'aatii guyyaa sa'aatii laaqanaa booda sa'aatii amma reefuma zuhurii salaannee dhufne miti. Nu bira guyyaadha reefuma zuhurii salaatanii irraa ba'anii. Baakki qiblaa wallaallee salaataan jiru gurbaan kijibaadhiisi qibla noorkaa badee asitti. Ingilifa haa barat. Muddii waan jedhu Ingilifa gabarattan haasaya. Baakki Ingilifa duraan beekna maal Ingilifa baasaa waan guddaadha moo? Amma French barataa jirra muddiin Ingilifa miti. Ingilifa ima caccabsina waan fuulii fi daabee. Nama 150. Hooqa yoo abbo silkii kana harkina irratti du'e yaaki harka kana isa xiqqoo keessa seensisee. Itti haasa'ee uummata kanatti eebanne. Jara nagaa. Biyya baqaa nawwiin abannaa taachuu gara qe'ee gala qabsootti makama. Takkaan nuyi dubbisee. Bal'aa taachuu kaa yeroo tokko. Bakka qulfii qabadhaa jedhiin. Kaa. Biyyaan baabaddu abannaa taachuu. Egaa akkana jirra. Haadhamaan eegatee dhufee jiru maaltu jira jaratee? Abbaa amaanee deemteerta tolchaan tolche. Jaal tolchaa Hussein Madda aktivistii taate. No, ayuutu wargaayesa. Aktivistii doktoraa dhiifnee mitiire. Ndee daangaa doktoraan dabarru. Ani kam akka keetitti reedii kiyya. Jaran akkasii. How are you bro jedha. Ingilifaa jabar. Oromoodhaan afaan Oromoo nutti haasa'a. Warri afaan Frenchii beektan Kanaadaan afaan federaalaa lama qabdi. Ingilifaa fi Frenchiidha. Kanaaf afaan warra Faransaay warri beektan koota haasaya. Afaan warra Faransaayeen. Laayivii warra Kaayirootti irra taa'a. Eeka jaallan keenya
achi miti re maddi hundeen teenna yaa reedi doktora Asliinaa fi akka gaafa galaana Meeditiraaniyaanii obaasisanitti kana obaasame la afuffatan nama sodaachisa yaakii wallaahi lazi la dachin nama mara agarte la hawla wala quwwata illa billah dachin nama mara meeqo garagadii kanaan isin agarsiisa baay'ee waan ajaa'ibaati waan ajaa'ibaati garagadii kanaan isin daawwachiisa oh my god jarattiin bakka qulfi irraa isin agarsiisuu hedduun harkaa qabatte faranjiitti dubbachuun hin ta'u شوف يا ولد شوف عبدي مودي واتساب جولة جديد واتساب جولة عبدي مودي أسلالي عبدي وقتنا رفته هاميلتون إنكوتو كندا أو هاميلتون إنكوتو تي تورونتو هاميلتون توكما بكا كان سيدا وچيسي وارسكي تي ياسر رابطة دا جالبدي wajar jolle give me money faranji ready la cosa la tak segori yeri ka ready kiya ui amala la silki ki sirrit qabe jira yo kan bishan kana kesati nar ka kufa jechuudha waan ajaa'ibati wallahi angalanni guddaan biyyuma kenna waan jiru siya garuu lafa kana jira waatu itti tari daaki na godha fincaa kanarra yaa haqi kala qabbanay jaarsi dadhabe wonni azaba na fakkaata gama bachelal abo awo dalagaa ne galle birri mal sirgi kontu karaa wala kan no eeg birri no ergeeda dalagaa yune galle birri mal sirgi na yaa jaarsara abo wallahi accounti tawarra tak godi accounti ani wada asli daf sene beita ready akka rabbin ummata muhammad ratti salata shan guyati dirqama godetti ji'an doktor asli daf dolar shantama afurati dirqama waan godefi wada da kun beita wadan immo wa hundarra jabaatti yaalut kamitafa yewladuti faayidamiti amarri baakinu kulin erganne duwa abdi sinik kendara doktora abarama tete tuan kama ini doa yugo ditolchala koji argatu yo kan birrin te jirtu abo ulfaadha galatoma aganuma isiyanne isilalu dufne gamni sulala amma gartani fincaaya kanan gamatti gamni sun New York state New York danga America gubba jarra ay America ega ka وانا ككناتي جايز نجا ناتورا فتيا كشت اندينش اي فتيا مجاهد يا جارسي فرنجي اوي نازوكي او جارسي كانو فرنجي تيغا منا دبي ربيتاني جارسي فرنجي وي نازوكي نانجتي جارسي كانو فرنجي تيغا ما يلاني بر ما اتلي ستاو أنا ألفات دعلا توما ناجرات دا أنديكي سنوم دانغان سندبرتني لوكاي سينشاب سينا أم فيجلس جلا باب دي مودي غن نجرامي تيره جار ساجا دي مالي نندن ديتو دانغان سندبرتني لوكاي سينشاب سينا أودي لا دلدلا تشي سنا غرتا دلدلا غراسيسان أسين لال دلدلا كان سنيت تشينا لال أكسينا سينشين موتو دلدلا كان تشاب سولي دندنا dan dildil suni jiraate no so da nam jarsi fi mu bashi tanya kama biye wuci manu gar abu abdi jarsi ke san hospital abesa asa bero tram bintain so da sure bo ke jarsi fi hu do kursa ta manu gar na bar garu ammo bar devi bar masarati devi jira anna bilbila ko qabachun dandene qabbani narratti yaadochee jira harka wayta qabbani be guyyaa biraa dhufee live isini seenaa yookaan viidiyoo waraabeetiin isin daawwachiisa abdii mudee Ameerikaan teessan tanuu masa ay teenna yunge tamma gama keenya kana fooqii gurguddaa jira be talaala abdii
amma duuba keenya kana gartee fooqiiwwan gurguddaa hoteelota gurguddaa jira gama keessan san muka malee homtuun jiru beektaa I swear to God Abdi asitti si affeeraa hin dhufta guyyaa tokko Dubai se taasa Toronto san fertu Kimbari dee iloli Abdi yoo Hamilton hin dhufte asitti akka Abdi qawwiitti qabee hawaalaa si buusisa wallaahi Awo nagaa nuuf tura Uduan of agar saren nako Usmani osoo inni laayivii keessa laalu duuba sareen irra baate Awo akkasii nagaa nuuf tura warri nu gammadan guddaa gammadaa hundi keessanuu rabbiin fidee biyya kanatti wal nu agarsiisu nagaan immoo bilisummaadhaan biyyatti wal nu agarsiisu akka malee qabbanaa jira Kanaadaan cabbii malee Kanada ragabu Abdi Kanada ragabu amalala rakkoda amalala jechatan amane gimbar le dichalalo sigale la gari anna guys bye bye nu jiraadha yero qubanne alami jefanne gara hoji kenna deebuun kenna waan olle inshallah rabbi wal agarsiisu isin jaalanna nagaa nuuf jiraadha warri abba amane adanis abbaan amane kana boda abba amane timiti dulluma muxatee jira dargaggumatti deebee jira jaartiin aso qawra Amerika jirta Abdi muda kasina kenna Abdi bada Abdi enough to dabar Allah lamadu watu ya sharka wala soo jiraatayyu Abdi dalarratti la ilaha ka Abdul Qadir ege mi cire gadisi bo nedis medis dis Cairo rasi bichisa wallahi la Cairo achuma itille daawis warra Cairo wanti ga'u jiru anta warra Cairo hundi keessanuu akka nu gammadanitti rabbiin gammachuu teessanii dhageessisee nullee nama isinii gammadu nu haa taasisu wallahi bilbila harkaan qabachuu hin dandeenye akka malee qabbanaa uummanni akkamitti akka jiraataa ture naaf hin galle nagaan nuuf turaa guddaa isin jaaladha kuni tolchaa fi Usman Bayuti yalla ma salama ya jama Ontario fi amanillah Cairo irra deechelli siyaa erganii jaartii jedha Abdi mudee achuma itille ta'u isoora Cairo